Okay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم هندي بقنا جان افتني سنين ilmaan Oromoodha. Waan tokko wal yaadachiisuun hedduu gaariidha. Maaliif jennaan guyyaan kaleessaa sun guyyaa gammachuudhaa ture. Guyyaa kaleessaa, guyyaa ulamaa'onni keenya, guyyaa ustaazonni keenya mana hidhaadhaa dhaqanii hayyoottan keenya mana hidhaadhaatitti gaafatanii isaan santu ajalaa illee oolchanii akka isaan nyaatallee fudhatan. Akka isaan nyaatallee fudhatan taasisan jechuudha. Sigalemi akkas. Kanaaf nuti hundinuu ilmaan Oromoodhaa guyyaa kaleessaa san yaadadha. Guyyaa kaleessaadha san yaadadha. Maaliif jennaan guyyaan achi duraa sun guyyaa shiraati ture. Guyyaa leencoon faan deeman san. Leencoon faan Ustaad Kaamil Shamsuun faan gaafni isaan deeman guyyaan sun guyyaa shiraati. Sii galaami akkasitti fudhadha. Feetuu Ustaad Kaamil Shamsuudha jaalatta feetuu dhiista. Ani isa san hin jaalanne. Hin jaalanne isa san. Maaliif jennaan ustaaza ta'ee kan ustaazota biraa if jala hin fuudhin warra qaama siyaasaatti waliin deemu ustaaza naaf hin ta'u. Believe or not. Wama fedhee haa ta'u gaalaala. Maaliif nuti ustaaza hogga isin hin jennu ustaaza qalbiin isaa nagayaa bar qalbiin teetuun si beetii bar. Fakkeenya Jawaar Mohammad tokko isinii kanna yookaan fakkeenya Jawaar Mohammad yeroo Jawaar Mohammad hogga si tuffate akka bisin haala beeytanii sin jaabalaa deebisaa siif hin kannu footoo isaa sun ni jirti boodaan isinii sheer godha footoo isaa sun ni jirti yookaan isaa maayikii qabu jee ilaala garteemi akkas jechuun isaa Jawaar yookaan deebisaa siif sin kannuusi manam aat nafaam jechuudha bakka faayidaa takka illee hin qabdu jechuudha. Sigalee jechuu gaati waan kana irra guddaa nama keenyaatitu itti fayyadama. Inni bikka lama waan guddateef waan san sii deebisa Jawaar. Body language jennaan tana. Eegate qaamarraay siin jaa laata Jawaar maal tahee wayituutti wanni no dubbii sanii miti. Sanii miti jechuudha. Ammoo kaleessa Sheekh Amin Ibroo faadhaatitu dhaqe. Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa faadhaatitu dhaqe. Amma isaan kuni warra qalbiin isaanii qulqulluudhaati. Warra qalbiin qulqulluudhaa warra hamtuu namatti si yaanni jechuudha. Sheekotiin tu yoo takkittiin isii waa taate mootummaa biyya saniitiif rakkoodha jechuudha. Rakkoo. Yoo amma Sheekh Amin Ibroodhaa waa ta'e jechiin sun ni dukkanoyti. Raayyaa Abbaa Mancaa waa ta'u jechiin sun ni dukkanoyti. Wallahi mee amma garummaa artiistiidhaatii fi sheekotii ilaala. Fakkeenya amma ijoolluma teenya taarafgee keessattummaa artiistii Aadam Maarreedhaa tokko jaanii Abrahiim Wanniidhaa tokko jaanii ka feesbuuka irratti hin deddeemanii jira. Gartanii artiistii waan ta'eef waan hojii shayxaanaa hojjetuuf nam tokko kan maalii sareedhaa kajeen hin jiru. Arkeetiin jiraanis nam tokko kan garagalee ilaalee hin jiru. Hin jiru. Ammoo silaa sheeka ta'eoo sheekotii hundaatiitu miidiyaa hundarratti ol dabarsee sagalee tahaaf jechuudha. Silaa irra sheekotii ta'e silaa irra nama waa dabarsu waan khayriidhaa nama dubbatu silaa ta'e namni cinaa hin dhaabbanne hin jiru. Ka hin salaalleelleen ka guyyaa jummataa qofa salaata salaatee guyyaa kaan taa'ee qama hulleen sagalee ta'ee fi waan danda'uun cinaa dhaabbatee jechuudha. Gartanii amma ijoolleen teenya taarafgeedhaa wallisaa keenya maarree keenya jettanii feesbuuka irratti hin fifiiguu dhiisa. Wallisaan keessan harabbii isaatu hin yaadanne. Gaafa rakkate qofa waliin maramee taa'uu odoo hin tahin wallisaan Oromoo kamuu taanaan akka wallisaatitti uummata wal quban qabu. Uummata akka wallisaadhaatitti Oromummaa isaatu jabeeffattee deemuu hin beekne bara. Bikka Oromoon dhaabbatu bara. Sigalee
ammoo isa sarabbi haa fayyisu harargeen isinummaan fayyifadhaadha isiniin jenna. Maaliif ustaazotaa fi kun sagaleen ta'iniif yoo kan jettan taate hojii shayxaanaa hojjechaa ture. Sigalee silaarra nama diina nama hadiisaa fi kana nama dabarsu silaa ta'e miidiyaan hundinuu ni dabarsa. TV'n islaamaa ni dabarsa. Nuur al-Hudaan ni dabarsa. Miidiyaan hundinuu dabarseeti ustaaz Abu Mu'aazillee sagalee tahaaf ja'a. Waan dandeessanii cinaa dhaabbadhaa ja'a. Anwar Yusuf illee cinaa dhaabbadhaadhaa ja'a. Maali namni kun waan rabbii irratti siyaamuu jira. Sigalee ustaazota waan karaa rabbii irratti siyaamu namuu cinaa dhaabbata. Wallisaanoo wallisaa keenya maarree keenya minaamin keenya miti no dhukkubsannaa khalaas achi darbamee jechuudha. Sigalee nama kee akka duraan hudduu wajala lulaa deemtutti yookaan inni gaafa inni rakkate cinaa dhaabbattu taate cinaa dhaabbachuu dandeessa. Sigalee gaafa inni rakkate achi darbiteeti gaafa inni du'e footoo isaa fuutee piroofaayila godhatta. Wallisaan kun waan dhaba sadarkaadha qaba. Wallisaa ogeessin hin jedhu. Wallisaan amma professional wallisootaa jira. Kan akka fakkeenyaa Caaluudha. Oromoo hunda keessaa kan mul'achuu danda'u. Kan mul'achaa ture jechuudha. Kan akka eenyuti? Ali Birraadha. Ummata high profile warra ta'an kan agartanii ummanni kanaa kuni saba hunda keessattuu profaayilii isaanii kun mul'achaa deema jechuudha. Oromoo qofaaf otoo hin ta'in addunyaa hunda biratti mul'ata qaban jechuudha isaan kun. Sigalee bikka kanatti immoo artistoota keessaa artistoota high profile ta'an kana ustaazonni illee ni dubbataaf. Maal irratti dubbataniif? Isaan kuni waan qabanii miskiina cinaa waan dhaabbataniif. Fakkeenya Haacaaluu Hundeessaa laala. Sheekh Anwar Yusuf irraa dubbatee ture. Sheekh Naasir Hamzaadhaa irraa dubbatee ture. Amma Sheekh Naasir duraan ustaaza ture, amma sheekha ta'ee jira. Sheekh Naasir Hamzaa irraa dubbatee jira. Ustaaz wanni irraa dubbatee jira. Maaliif Haacaaluu Hundeessaa akka Haacaaluu Hundeessaatitti ummata keenya miskiina cinaa dhaabbatee jira. Nama waan qabu nama cinaa dhaabbate rakkataa cinaa dhaabbate namuu gaarii isaa saniini isa kanaaf sagalee ta'an jechuudha. Warroottan kun warreen mana daabboo duubaan naanna'u jechuudha. Sigalee manuma daabboo duubaan naanna'an yookaan shamarran duubaan naanna'an jechuudha. Bar shamarran tuni beekuu isummaanuu manuma daabbooti bara. Mana daabboo hoggaan isin jiru bikka daabboon itti bilchaattu irraa bitatanii deeman san odoo hin ta'in shamarraniif hin deema. Kanneen warruma shamarran kanaan naannoo malee wallistoota faayidaa hin qabne kanneen. Sigalee kanaaf bikka sanitti waan dhabasan. Ammoo haa jennu gama dubbiidhaatitti hogga deebinu. Hin irraanfatina guyyaa kaleessaa san guyyaa seena qabeessa ta'uu bareessaa. Guyyaa isaatii wajjin koppii godha. Maaliif koppii gootan? Guyyaa aktiivistootaa fi hayyootan keenya hundi isaanii warreen mana hidhaadhaa jiran san sagalee takkaan isaanillee wal dhageenii ulamaa'ota keenya kana simatan. Qalbiin tuni wal suufti. Qalbiin nagayaatun nama hamtuudhaan siif deemu ni beeti qalbiin. Nama immoo waan gaariidhaan sitti as deemus ni beeti. Sigalee nama waan hamtuudhaan sitti as deemu irraan fudhattu. Sigalee irraan fudhattu. Amma Jawaar qalbiin isaa akka Harargeedhaa waan tana fagootti arga. Uummanni Arsiidhaatiif uummanni Harargee kun mata badaadhaa beeka. Dhugatti badaadhaa beeka uummanni kun. Halaala waa argan. Sigalee halaala waa argan. Wallaggaas uummata badaadhaa halaalatti garti garuu hin dubbattu malee akka Harargeetiif akka Arsiidhaatiif hin dubbattu. Caljeettees mala falaaltisiin wallagga hin dubbattu. Sigalee uummanni dubbatu Harargeedhaa fi Arsiidhaa uummanni dubbatu. Maaliif dubbii keessan teessu tokkotti dhugaa keessa kaayata malee firraa baaseetti achi darba. Akka buutii yookaan akka jawweeti jechuudha. Isaan maaliif nu keessa teessii jaa firraa baasachi. Sanitti immoo Jawaar Faan ummata Ustaaz Maarree Shamsuutii fi Leencoo Lataadhaatii fi Balaa Qalaa tana
harka darbe jechuudha. Sanitti imma jechi inni jeesuun jecha aaraati. Afaan beenuun isin kadhanne kana booda dantaa ta'e sanii dhaaban duutanis. Garte namni akkas jechuu hin qabu. Jecha san mootummaadhaatitu jee jecha mootummaan jette san fuula Facebook yookaan peejii isaati irratti barreessuu hin qabu. Akka ustaazaatitti gaa. Garte ustaaza na'anaa ustaaza gubboodhaa ta'e. Sigalee ustaazonni keenya warreen bikka san dhaqanii dhufan gammachuu raay hin dubbanne calma jaallar gammachuu raabeha gammachuu keessinis gaddaati maaliif yoo wanni tu walii galatti kan isaanii guutamtu taate Facebook irra barreessan sigalee isaan san akka isaan nyaata fudhatan du'arraa oolchan waan tokko irratti walii galan akkasuma wajjin qalbi cabinsaa wajjin bahan maaliif isaan sun achi keessa jiran mana hidhaatirraa hin baanee fi gammachuu tabiraa isinitti dhibsin sigalee cinaa tokkoon gammachuudhaan galan cinaa tokkoon ammoo gammachuudhaan hin galle namni keekuu yoo mana hidhaa san keessaa si bahee harka isaa qabattee yoo baate gammachuu san hunoo alhamdulillah birallee dhayinee jira nyaatallee nyaatanii jiranii isaanillee bar harka qabannee mana hidhaatirraa hunoo baafanneeti namuu mana isaatitti galee jiraati du'aa'i godhaa fi haja'u Facebook isaaniitti irratti barreessan. Mafhum wallaalaa sigaleemi kanaaf laata sa ustaazonni maal godhan ummataa didemoo maaliif Facebook irratti hin barreessini jettanii akka hin hineefiin isiniin ja'a. Wanni tun hiikaadha qabdi sigalee hiikaadha qabdi maaliif silaa amma wanni tun phiiphiidhaaf gadda warreen bilisiginnaatiif gadda ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa achi dhaquun Sheekh Amiin Ibroodhaa achi dhaquun ulamaa'onni jajjaboon kun achi dhaquun isaan kanaaf gadda maaliif akkamitti waan nuti isaanitti ergine didanii achi darbanii isaan kana fudhatanidha. Sigalee ummanni waan isaa tahaa tuuni beeka daa'imni tokko bara daa'imni tokko ati fuulli kee ni bareedaaf tottolfatteef nazaafa qabdaaf shittoo dibatteef sittiin dhuftuu beeka maaliif keessa kee kana sigarte daa'imni ati ilkeeteetiin qofalta malee keessi kee sommiidha daa'ima hin feetu jechuudha. Sigalee ati moo yoo xurii taatee mataan keetis buttuu tahee akkamatti bas miskiina taatee kan akkamatti deemtu taatee ilmoon suni qalbii ta'e tan agarti. Qalbiin ta'etu nagaya ijoollee tan ni jaalatta ifitti maxxansituu feeta garuu akkaataa silaati ifitti maxxansisu saniif yeroon ati isii san bira jirtu siif hin ayyamtu shurufkaatee tanaatiitu daa'ima san dha'ee gaggabsa. Kanaaf isiin halaala dhaabbattee jetti sigalee beeki maaliif akkasitti nazaafaa waan hin qabneef ammoo daa'imni kootuuti ol na fuudheetteeti harka itti ol laatti jechuudha sigalee tuun ammoo ta fiidiyoonni gootu tunoo maali bar isiin kun akkanatti ijoollee hunda ol fuuti no beekaati ittiin si shawwaduudhaafi sigalee hogga lafa keessuu suuta fudhacha keessii bara akkanatti akka huccuusii tanan balleessini yookaan makka hancufaawwan hin goone yookaan makka ittiin hin bulgaane sigalee hogga ol fuutu kanatti ol fuuti malee fitte as hin maxxansitu dhalaaleen tun laalame ilmoon isaan fitte as maxxansan ilmoo akkamii ilmoo taajiraa tan nazaafaa qabdu tan yoo isiin gorortee fi kanallee gartee ilmoo taajiraati haa sigalee hottuuti huccuuti jetanuma deemiti jijjiirradhu qabata keessa deem fudhadhu butiilee sanii raayis sooxaa sanii raayis feetu gurdii raayis shamiza raayis jettiin beekte. Miskiinti waan jettuun hin qabdu ree sigatte yoo ilmoon isiillee yoo bareedduu taate ilmoon isii sun ilmoo miskiinaati kanaaf ilmoo miskiinaa tana suutatti akkanatti ol qabdi laafirraa achi qabdiiti jettiin sigalee amma dubbiin ustaazota kaaniitii fi kakalee isaa sun dubbiin tana jechuudha sigalee dubbiin tun tana jechuudha maaliif warreen sun warra shiraan dhufe wanni isaan keessatti qabatanii dhufan summii ta'uutu mala nyaata isaanii san keessatti summii godhanii fi achitti akka isaan caljaan taasisuu faadhaatitu mala ustaaza keenyaatiitu kaamil shamsuu faadhaatiitu wanni faadhaatiitu Jawaar faa gaafachuudhaan dhaqee jettanii kan gammanne
sigale akka hin gammanne maaliif Jawaarfaan didanii ari'anii yaa dubbii keessa hubaddaa keessa isaanii kana keessa waan jiraan beekamu summii fa'aa jira mootummaadhaatitu erge mootummaan nama ati hin beekne keessaan nama ati jaalattu keessaan si jeesuu danda'a bara billaa aleek sigale mootummaan kun qaama ati hin beekne jaartii ta'e sitti ergee jaartii ta'e kana manii itti kannee lib godhee hucciisuu danda'a. Amma fakkeenya fudhadhaa amma ummanni piiphiidhaa hoolayyiin tun hin beektu siyaasaa hin beekan. Abiyyi Ahmad amma isa tokkicha wanni hambifatanii maaliif? Hunda hayyoottan Oromoodhaa, beekaa Oromoodhaa, Piroofeesara Oromoodhaa hunda kaanis biyyarraa baasan, kaanis hidhan mookam. Maaltu hafeef amma hoolaa Shimallis Abdiisaadhaa kana gartanii kanaas xasarrillee numa jaaniini barlaa. Fuudhaniiti hidhaniif. Eenyu kaan hafuuf amma? Namicha areedaa siin qabne hidhiin isaatii fi areenni isaa wal bira eenyu bineensa sana narraa hima haabo narraa hima Addisu Araggaadhaa kan hidhiin isaatii fi wanni isaa waliin maxxansaadhaa tokko isa saniis eenyu abbaarrillee numa jaaniin ni hidhan gartanii ni hidhan hamtu hafa lammaa duraan nutti fageessanii jiran fedhan lammaa harka lafa jalaatiin taa'iti hojjedhu jechuunis ni mala maaliif inni suuseedha inni amaaree jira waan amaareef waan akkas akkasiisan godhuutu mala kabiraa hoo achi booda maal godhan abichumma ijoolleen sammuu hin qabnetuun akkamatti iyyitu tuni maal godhan ijoolleen gartanii feesbuukni isaanii yuunivarsiitii Jimmaa jiru kun isaanii barumsa hin qabne isaanii waa takka illee dubbachuun beene isaanii afaan Oromoo asirraa afaan Oromootiin afaan Oromoon wii kon kan feesbuukni isaanii yuunivarsiitii Jimmaa jiru kun abichuu kana faarsuu malee waan kanaa faarsanii hin beekan sigale maaliif abichumma karaa hunda ummata hunda fira irraachi fageessan Oromoodhaanis wal dhabsiisan kaanis jala achi quchiisan isa kophaa hambifatan jechuudha. Isa qoftii hoggaa hambisan maal godhan jaartuma isaatiitti ergan. Maaliif ummata kaan quchiisan ka warra gubbaarra jiruu fi kana kan hunda quchiisan Shimallisiis quchiisan hidhatti darban tana kaan dhiisiisaa bakeessan jiru tana kaan isumaa taariba karaa Jijjigaatiin karaa Somaaleetiin deemuu qabda maaliif feesbuukni isaatu iqaamaa Saawudiitiin baname qaxxitaa inni ra'ayii ta'uu danda'a jechuudha re'eetti eeguu danda'a. Kanadaa keessa turee jira barumsaan qabu waa takka illee hin qabu barumsaan hin galle ol maqaan mamma doktorummaa Naziir Nuuraati kanneef sigale kanaaf silaa nama barumsa silaa qabaatee kaabuttaa kan Ameerikaa irraa dhufe achi keessa taa'eeti achi keessa waan danda'u waan takka godha namni barka afaan illee beeku bar taa'eeti ijoollee namaatti illee babarsiisaa bar laanguweejii waan beekurraa sigale waan beekurraa taa'eeti babarsiisa. Amma kuni ifiifuu kaabuttaadha afaan Amaaraatis hin beeku Ingiliffaan beeku waa takka illee hin beeku dhaqee akka Itoophiyaa dhaqee dhagaa dhungate moo qabrii dhungate saboo dhagaa tokko dhungatee bar gurraachuma akkasaa kana hoggaan ijoolleen Jimmaatu ni aarti bar hoola jiiba laal ijoollee teenya tajimma kaabuttaa jechuun nama tishartii nama kanateeraa paakaawutiidhaa fi xuut maazaazaa gargar baasee hin beekne. Dhagaa isinitti hima badoota isin dhagaa kaabuttaa jechuun nama akkasiiti nama xuut maazaazaa jaartiidhaa uffatee yookaan paakaawutii jaartiidhaa uffatee laayivii seenee nama akkasiiti nama hootni kun kalara akkamii kalara dhiiraati bakka tamitti uffatamaa jee gargar baasuu hin beekne nama akkasiiti dhagaa isin hoolayyi warreen feesbuukni keessan yuunivarsiitii Jimmaa jiru sigale hangaasaan guyyaa tokko daqiiqa 5 Ingiliffaa haasa'een beeku no takkaa dubbateen beeku amma kan akka isaa kana namni nuun ajjeesu bara Harargee maaliif isa kana dhiistii ja'a Arsii maaliif isa kana dhiistii ja'a itti yaadaa ka dura wanni Arsii fi Harargeen achi darbitee isinitti kan isiniif beekaa ta'uu ni mala sigale amma Arsii fi Harargeen kana ajjeesanis ajjeesuu baasanis waa takka bu'aan qabuu ni beekan Harargeen wanni dhiistummaa Harargeen waan isiidhaa hin taane bartuma dhiistii bara akka loonni selakkooti sigale
bu'aa hin qabuuni beetti firaatti dhiiste jechuudha. Ummanni kuni akka ummata Amaaraan seenaa ummanni keenya kun akka ummata Amaaraati miti. Keessattuu Harargee fi Arsiin akka ummata Amaaraati miti. Maaliif Amaarimma hayyuu isaanii ajjeesaniiti boodara ijaniif. Ka isaaniin deemu wallaalaa qofa jechuudha. Ummata akkasii si gale. Kanaaf hangaasaa yoo ari'ames qaxxitaa Saawudii seeneeti re'eetti isaa eege jechuudha. Akkasitti hogga ummata kana hunda jalaa hidhan taayyeedhaas hogga hidhan Shimallisiis hogga hidhan Addisuu Argaatis hogga hidhan Kaankaanis hogga hidhan maal godhan? Eenyu kanaaf namicha tokko jiraa barka gaafa dura Opiidiyoon Lammaadhaa fi Abiyyiin jalaa hafanii Jawaarii fi tokko walitti fidan gaafa qawwee hiikkadhaadhaasan tokko walitti fidanii bara ka Jawaarii fi inni Jawaar maarree jeeni inni taa'ee hofle namichi suni aangoo guddoodha qaba hin beekne garuu maqaa isaa irraa fudhateetiin jira isa san dubbiin achirraa kaatee beekaa dura achirraa kaatee dubbiin si'ale achitti ka Jawaar ciniiname maaliif ati yeroo san inni haaree biyyaa fi isii qilleensa hunda isaatiitu wanni ja'a achirraa kaatee jechuudha si'ale amma hoolayyiin ijoollee jimmaatuun guyyaa keessaa feesbuuka banattanii isinii loga'iinii fi loga'aawutii hin beekne isinii sanuu beeran afaan laastikaa ummata naacha fakkaatu beerri keessan kun sanuu ummata fofokkotaa ummata madaamiin ijoollee isiidhaatiin rifachiisuudhaaf fidatte nyaata nyaachisuudhaaf fidatte malee nyaata hojjechisiisuudhaaf miti mana akkaachuu ijoolleen arabaatu ilmaan taajiraati taali kul yaa habiibii jetteen hin nyaattu ijoolleen ni boochi jaati baqara hogga jetteen hogga ijoolleen hogga duuba hogga laalte fiigaatti dhuftee haadha bira teessee nyaata siisan nyaatti baay'ee baatu munkaan fuula namittii sana agarraan jechuudha. Fuula beerran sanii sana agarraan fiigaa dhufteeti nyaatti jechuudha. Maaliif isaan kun asirraa iyyan akka ijoollee arabaa achirraa baareessanii nyaata nyaachisan san nu seehan nutis si gale akka san nu seehanii beeka si gale nutis illee akkasii miti nuti ijoollee arabaatii miti akka ijoollee arabaatiitti iyyanii wanni godhansanii miti nuti ummata gurguddaa ummata mawaatina nuti si gale kanaaf ummata akkanaa kana araboonni wanni isinii kana fidatee isin kaayateef akka isin fuuluma keessan kanaan ijoollee arabaa san baareessitanii nyaataa fi kana nyaachistanii fi malee arabtittiin isin jaalatteetii miti itti himaa yaa bilaa aleekum bar fuulli kun fuula laalamuu fi fuula hin laalamne jira bar fuula bareedaa bar kan afaan hin beekne illee laalaa bar amma shamarran babbareedduu takka laalame shamarran babbareedduu seertume feetu haa dubbattu feetu hin dubbatin footuma sii takka irra keenyaan laayikii meeqa qabdi foloora meeqa qabdi ka isii waa takka illee gatin dhiisne mana kaaju si gale jechuma tokko yoo isiin barreessite hoolaan dhiiraa kuni ka gaafa baase kun hundinuu taa'eetii hoflaa bar jalaa taa'eetu hofla kun ammoo irraa si eega akkamitti akkanaa kana jetteeni ati nadhoodha ati dhalaata nam jala malee hin deemtu haji ofaadhaa jira dheerti tun dhiira hofoodhaan firaa qabaa gurdiidhaan firaa qabaa hin beekne faadhaa jira si galee kanaaftu ummata akkanaa kana amma hoggalaattu feesbuukni isaanii yuunivarsiitii jimmaati jedha amma feesbuukni kun bar tokko ka yuunivarsiitii Harargee jiru jiru bar ka yuunivarsiitii Arsii jiru jiru yuunivarsiitii Jimmaa jedha feesbuukni guutuun silaamma feesbuukni yuunivarsiitii Jimmaa jiru kun ingiliffaa dubbachuu dandeessan ture bar dimin lakkaachuu ijoolleen teenya ta Arsiidhaa jidduu OMN banamu san shamarran keenya ka Arsiitii fi Harargeedhaa kun bar ingiliffaa dubbachuu turanii bar hay maal taatanu dhugaa rabbi ingiliffaa dubbachuu turan eegana kamaal galtuu danqaramaan dhufee ijoollee biyya keessaa biyya arabaa sana yaasi malee shamarran sila akkasitti saawudii keessaa kara biyyaa kutan sun guutuun isii warra ingiliffaa dubbatu bara achirra baratteeti si gale
soo kanaaf guyyaan kaleessaa sun guyyaa seena qabeessa guyyaa hayyoottan keenya warreen maneedhaa jiranii fi ustaazonni keenya itti wal arkan guyyaa isaan nyaata nyaachisan jechuu ilmaan keenya hayyoottan keenya nyaata nuu nyaadhaa nurraa dhumtanii isin yoo duutan ummanni kun isin gammada adawwiif ittiin gammachiisaniiti nyaata nuu nyaadhaa nuufillee hafaadhaa jaaniti dhaqanii qalbii takkaan itti dubbatanii nyaachisan jechuu. Guyyaan kaleessaa sun guyyaa seena qabeessa ta'uudha qaba. Guyyaan achi duraa sun ammoo guyyaa shiraa ta'uudha qaba. Guyyaa ustaad Kaamil Maarreedhaa sun guyyaa shiraa ta'uudha qaba. Summii keessa qabataniiti deemaniif leencoo haadhaa waliin. Guyyaa shiraatii fi guyyaa kaleessaa guyyaa khayriidhaa jennee maaliif guyyaan kaleessaa sun wanni itti guyyaa khayrii ta'uusaa beekaniin khamisa arra guyyaan jum'aadha. Shuf اليوم يوم التوبة لال يوم العيد عيد المسلم سيغلي بالله عليك كوشا كانت يجول خنا فون اسم قوتن جولين تاني اسم هندينو جمدو دان دهور أقبدنها جمدو دان دهور أقبدن مالي في جوهر فان إساني ناريهن ما ناريهن وان أمني خون قلبي نساني كل ده وان همتو إساني تيجاني وان قلبي تكان اتنقني في جوهر فان أكا خاني تتي سمين إساسون إرابطة مو ديدي واني أبي خيشة خايسون واني تهو ديدي آري أفانو تبينون غايسين دبسني خنافو ديدني جرتني جي بيتي مالك سمي أبي يتي تو خيشة جراسان جوار خيشة تاكي وان بيبين خيشة إسان سماني دادي إرقتي تو خيشة ساني سان خيشة جرا سان جوار خيشة تاكي جوار سمي دابي خايفيف سيغلي جوار فيفو سمي نكمي سمي جيستري ديدي يجولا ديما جي أري ديما جيتي أري جوهر أما سان إسان إنكام بتاني جوهر نو ديدي جرا نيو قلبي جاب سيطان نوتي نبينا بار نوتي هاي أدو بينو سيغلي أستاذ ماري جا دان تاخيتي بيجي خيتي رب الرئيسي يا أخي أستاذ ما أنت ما تاخيتي بي نافي متخم براتي نكم نكونو أستاذ هدولا كمنا سيقال كم هدولا كمنا ورا حمتو نمتيا ندولا كمنا لعنوتي خنا كرا يا با من جافا أمرا يا با من جافا هولين جولي جماتوني إرهتي دولو هنك أبدان جمّا خان جمّا قولي أكا جمّتون أرمونتون سمتو خان تاسي رايا با من جاتي أكا إسنين هولين فيسبوك رفي فيدانتون أكا أرمون إسن سمتو خا إسن تاسي خان أرمو تناودي إسي والبرسيسي رايا با من جاتي أكا واللالو من خيساني خنان أكا هولو من خيساني خنان أكا دم من خيساني خنان أكا وقا دبتن فنيانين دبتني خنان أرمون راسي راجي فقاتن أرمون إسنو ينبيتو دي garuu raayyaa abbaa mancaa isin keessa jiraachuun alla maganjaa deemaati wuduwadhaati tan qaaran qabne qaama kee dhiqadhuuti atis hadhiiraa qaama kee dhiqadhuuti yaa raayyaa kiyya ati nu keessaa bahuun maghfiraadha umrii nuu dheeraadhu jettanii galatoonfachuu qabdan malee beera wasakoonni asirra ol baatee raayyaa kana jee yakrabbeet abuu jaabin talqahbaa bulgu buda واني ففكتهم بر سنو بر وان غاري فيتو بر خايسي فودونجرو ليتنا نمني اسي فودونجرو دي خايسي مخانو تونجرو مالف تكركناتون يوغا زبنياتا دي مالي خان وفي اسي تنفودونجرو ما تو سي فوداريتا انت لتيسم فونا خجيت تلفونجرو بلغو داتي نمري فاتيسي دي أما هنكا سالالا نيارا هنكا بو أريدا هنكا بو هاتا كله هنكا بو رفيسان كبو intalti dhalaan harargeedhaa tatti dhuftee fuutuun jirtu tan itti buutuun jirtu si gale tan itti dhuftee isa kanatti maxxantuun jirtu maaliif Saaliyaa Saamiidhaa harka isarra kaayattee footoon ka'in Fariyaan maaliif harka isarra kaayattee footoon ka'in because ni beekan amma harmalloonummaan keenya gurguddaan jajjabaan kunuu ni beekanii bara takkittiin isii tan harka isarra kaayattee hangaasa akka hangaasaadhaa jettee nama moosaree dheettee harkarra kaayattee footoo hojjekaatiin jirtu si gal
amma hoolayii ijoollee bocola tanaatiitu gaa asirraa wanni jaamale bocolli teenya bara ijoolleen teenya na jimmaatoni uummanni funyaan hin dubbatoni bara akkanumatti firraa fiigaa bara miiluma keessantu isinii fiiga malee mataan keessan kun harafa haala fiigaa hin beeku bara odoo fiidanii gidaara baadhaa wal dhoytanii bara minna kaachuu taragaa gunjii maalummanni kanaafi hogga waa dubbatta waa firraa laala asirra ol baatanii asii ummata shamisaa fi kana uffatee hancuufaan firra jiisuumi boo'isin ummata intalti shamaraa takka bulook isin goote akkamii bulook na goote ani siin jaaladha maarreedha jee asii isha booya laayivii seenee booya min akka bar feesbuukni kee bar yuunivarsiitii jimmaa jaaban University Harargee Lenjo bar University Arsi Lenjo University Wallagga Lenjo University Jimma Jabar minna kabak dargaa ganji kanaaf sheekotiin teenya takalee isaa sun sheekotii nagayaa qalbiin isii qulqulluudha kan akka raayyaadha amiin ibroodha suni maasha Allah alaykum rabbiin umrii teessan haa dheereessuu jenna ammo ijoolleen teenya guyyaa kaleessaasan guyyaa guddaa kabajuu qabdan sigade guyyaan kaleessaa sun guyyaa gammachuuti guyyaa ustaazonni qalbiin nagaa hayyoottan keenyatti dhaqe guyyaan achi duraa sun guyyaa Abiyyi Ahmad Summii ustaad Maarree Shamsuu sanitti keesha haa ergee Jawaarfaan Firaaree hidbaak jeeni deema achumatti nuraa deem jeen sigade achitti aree jechuudha akkamitti wanni Abiyyinatti kanname tuni akkamitti Jawaar afaan seenuu dadhabdee jeeti nuti afaan isin beennu Jawaariif deemaa bara maaliif mootaraa miireenni mootar waan ta'eef yoo mootarri dide wanni tuun hundinuu didde jechuudha mootarri ofii didee jira ustaad Kaamil Shamsuutiif ifi warra kaaniif mootara kana qulfiitti naqaniiti qulfiin tuni ta mootara kanaatii miti mootara kana banuu dinnaan aaranii kutan jechuudha qulfii mootaraa garuu ustaad raayyaa abbaa mantaatii fi amiin ibroo haadhaatiitu kaleessa dhaqee ittiin bane akkasi sosoechuu sigale amma hoolayyiin ijoolleen teenya taasii piroofaayilaa Abiyyiidhaa kaa'attee deemtu namicha wasa bulguu baangaafticha muka bishaan obaasuu malee faayidaa takka hin qabne kajaartiin isaa zabanyaadha jireenya siituu firaa hin jijjiiratti barboo namitti dhamaatuu bar dhamaatuu gaafa dura 4 kiiloo ol seente ta'asii namicha ija tokko hin qabne jala haatee bahuudhaaf fiidee bar Abiyyiitu lafa qabe malee ta'i ne hotto asii bar biqiltoonni teenyu asii jee teessisee bar siire ummata aadaa Oromootiin bar 4 kiiloo san ol seeni bar barboo nutiin kuni ummata ajaa'ibaati bar aadaa teenyaatiitu bar hoolayyii badoota kan 4 kiiloo san ol nagee bar coraa keenya kana odoon ta'in jismii keenya kana odoon ta'in aadaa huccuu silaa nuti uffannu tanaajiitu 4 kiiloo san keessa ol nagee bo'oo huccuu teessan huccuu aadaadhaa ijoollee teenya gatiisi ol kaasa namni wanni qaaliidhaa fi kana hisaaba si ol kaasee gurgurachuu qabu huccuu aadaati malee huccuu kan gatii feetetti argachuu dandeessa huccuu aadaadhaa gatii si ol kaase bifa moderne ta'etti hodhisiifadha huccuu Abiyyi hoolaa kanaa fi jaartii isaa hoolittii tana bulguu amaarota wanni keessatti hulbata nyaate kana tan 4 kiiloodhaan wal barsiiste isiidha kanaaf ifiin boonuu danda'uudha qabdan guyyaan kaleessaa guyyaa seena qabeessa guyyaa isaan du'a jalaa nu hafan guyyaa isaan itti nyaatan kar tokkoonis qalbi cabinsi haa jiraatu maaliif mana hidhaa sanirraa hin baane jechuudha saniif ustaazonni keenya sun kar tokkoon gammadanii kar tokkoonis qalbi cabinsaa wajji galanii hundaafu alhamdulillah jenna sigale alhamdulillah gaaf rabbiin ni baataa jiru malee wanni takkallee wanni tahaan jiru du'aayi godhuun itti fufa hamtuun isaa hin arginii jenna sigale akkasii ijoollee teenya warreen jaalmaaroodhaatis jajjabaadha isin hundinuu sagalee walii taha sigaltani cinaa dhaabbachuudha qabdan jaalmaaroo keessan piroofaayila godhadha Abiyyi hoolaa kanatti dhiisaa
Abiyyi amaarticha amaarronni ergatu kana ergamaa kana isa kana itti dhiisaa jaalmaaroo piroofaayila godhadhaa dubbiin tana jaalmaaroo malee hin taatu dubbiin hidhannoo teessanii hidhadhaa oromoon hundinuu hidhattu malee diina kee mo'achuu hin dandeessu wal cinaa dhaabbachuu danda'uu qabda sagalee takkaan bikka deemtutti wal cinaa dhaabbadhu support wal godhi akkasi ijoollee teenya isiniin jaaladha isiniin kabaja abbaan feete aartus abbaan feete dhiistus yoomuu taanaan Facebook irraan dabartu waa takka illee wanni ta'uu hin dandeessu nageettiin isiniin ja'a fayyaa nuu ta'a garuu guyyaan kaleessaa sun guyyaa seena qabeessa ta'uusaa yeroo hunda kabajamuudha qaba warreen OMN dha guyyaa kaleessaa san kabajuudha qabdan guyyaa addatti guyyaan sun guyyaa Jawaar Faararratti sirri hojjetamuudhaaf guyyaan sun ammoo guyyaa gammachuuti jettanii gammachuudhaan ibsuu danda'uudha qabdan kana isinii dhaamne aqi billa alaykum ammoo ijoolleen teenya tajimma beerran asirraa ijoollee rifachiisuudhaan madaamonni mana arabaatitti kaayatan kana asirraa lallaaluu dhiisaati beerran nagayaa fida namni yoo namaanillee morme gartee waan babbareedduudha fida gartee waan babbareedduu fidan hasilaa kaafaa oo keessallee jiru fuuluma isii sallaalee guyyaa lamaa fi kana achi isinirraa achi gore jechuudha sigalee waan isin waan fofokkottuudhaan deddeemtaniif namni bara isinitti achi hin goru bara ka duraan isin keessa majirulleen as deebuudhatti jira because fuulli kun hin jijjiiramu fuula jijjiiramuun deemuudhatti hin jirtan maaliif shamarran jimmaa babbareedduun tuni ol baatee isaanitti hin dabalamne hin feetu garaan gubachuudha jira bara sifilee so akkasi yeroo gaarii nu qabaadhaadha isinin jenna fayyaa nu taha abbichuu akkaataan amaariitti ajjeesu karaa laafaadha shimallis ni hidhan yookaan ijjeesan numa hidhaniiyu addisu araggaa kan hidhiidhaa fi areenni isaa waliin maxxansaadha akka dullatti ilkeen qabneetitti akkuma waliin maxxansee taa'u isa fuudhanii mana hidhaatitti wal darban sigaleemi hunda isaanii mana hidhaatitti wal darban achi booda abbichuu isaan maatiitu achitti jeesee yookaan jaartiitti erganii achitti jeesisti khalaas tokko hawaaya abbichuudhaa kaasuun jedhu jechuudha maaliif akkanatti hayyootan keenya hunda firaachi fageessanii jaati yaada maaliifi Jawaar maaliif akka hidhamu taasise maaliif hidhame Jawaar Baqqaleen maaliif hidhame hayyootan keenya hundinuu maaliif hidhaman takka takkaani phiiphiidha gabbuudhaa teessi wanni tun yoo phiiphiin hin dammayne yoo isaan kana mana hidhaati irraa baafachuu baatte yoo mana hidhaati irraa baafatan du'a jalaa bahan yoo Jawaar fa'aa mana hidhaati irraa baafatan du'a jalaa bahee Abiyyi lubbuu isaa tanallee oolchee jira yoo Abiyyi Jawaar fa'aadhaa fi Baqqalee fa'aa mana hidhaati irraa hin baasne Abiyyi Ahmad hin bulu naamana Abiyyi Ahmad sagaraa wanni dhaa ta'uudhaa ta'a akkuma Hayila Sillaaseedha akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam Hayila Sillaasee ajjeesee sagaraa godhatetti warri nafxanyaa kun dammaqeenis abbichuu keessan kana abbichuu buna qicuu malee waa takka illee hin beekne kana ajjeesanii sagaraa godhatan gana bas mee footoo wanni dhaalaala footoo Daani'eel Kibrat tan abbichuudhaa wajji ka'u laalame isaanii wajjiin deemu fa'a akkana dhaabbatee ilaalaa bara abbichuu keessan kana maaliif dawaaniin itti kanne kun hojjete moo hin hojjenne abbichuu irratti abbichuun kana amrii Daani'eel Kibrat malee waan biraa hin godhu waan inni jedheen malee hin godhu sigale abbichuun jaamee jira duraanuu jaamaadha akkasitti abbichuu keessan bifa laaftuudhaan ajjeesanii hochiisan jechuudha laaftuudhaatti jechuudha maaliif hayyootan Oromoodhaa kana hidhanii ja'aati dura hisaaba wanni godha wanni isa kana wanni hayyootan keenya hidhaniif abbichuu keessan kara laafaadhaan fannisuudhaafi marsanii ni jiran martani yoo gaa sammuu Daawud Ibsaadhaa yoo qabaate abbichuun keessan sammuu Daawud Ibsaadhaa shuf wallaggaatu shaatiraa bara wallaggeechuun shaatira amma Daawud Ibsaadhaa laalame Daawud Ibsaadhaa waggaa 27 guutuu hayyootan Oromoo jennee warra silaanutti yaamaa ture hunda waraabeyyi akka Kamaal Galchuudhaa eenyu hooliyyii tana hunda isaanii
calma jeelaalin dubbanne bara aboo kamaal dubbadhu haa eessa aboo dubbadhu haa eessa waraana zoonii kibbaa jechuu malee daawud keenya waa takka lakkaa waraabessi kun ilkee banateetii isa eega kunis achi ilkee banatee isa eega achi akkasii maal godhe dhufeetuma asiin jidduu raachi beetuma cal jeelaalamma eenyutu hafe kamaal tokkichaatitu hafe oromoo keessatti jechuudha maali daawud tokkichaatitu oromoo keessatti hafe warri kun bineensa tahaniiti ilka isaaniitti wajjin oromoo keessa achi bahan jechuudha phiiphii amaara tahanii arra hayyuun biyyaa kan mana hidhaadhaa hin seenin kan waraana oromoodhaa hambisee waraana isaa gaara keessaa qabu Daawud Ibsaadhaati. Kan oromoolleen goota keenya jetteef cinallaal tokko leencaatitti. Kan leencallee ajjeesanii gogaa leencaa irraa baasanii Daawud irra kaayuun taatu Daawud Ibsaadhaati. Sigalee Daawud Ibsaadhaati jechuudha. Maaliif morma leencaa fuutee isarraan keessu maaliif gogaa leencaa san irraa baastee isarra keessee jechuudha. Warreen kun hattuuleen tun bilaashumatti hayyuu jechaanii ture malee warra nama nyaachuu ture warra oromoo tana gaggabsuu ture jechuudha. Duuba Daawud Ibsaadhaa kophaa isaati isaanii taphate jechuudha. Kophaa isaa. Kanaaf qalbii ummata keenya kan Wallaggaa kana isniyaa kan qalbii ummata Wallaggaa Abiyyi Islaamu Wallaggaa irraa silaa ta'e dhugaa rabbii hayyootan keenya mana hidhaatitti ni garuu ni beeksisare yookaan Eertiraawii ta'uu mala namichi kun afaan Tigreedhaaf beeka warra Tigraay kan jenne Tigraay irratti silaa lolan banu haadhaa fi abbaadhaatti achi jiraafiiti. Namichi Eertiraa ta'uu isaa Isaayyaas Afwerqiitti fidate. Nama lammii Eertiraadhaati. Jimma keessatti haa guddatu afaanii fi kana achitti haa baratu malee. Loqoda Jimmaa haa beeku malee. Abichuun nama lammiin isaa lammii biyya Eertiraadhaati. Jimma keessa guddate. Sigalee dhamaa ta'uu isaa hunda isaanii fuudheetiif jalaa hidhe. Akkasi dubbiin tana fakkaatti karaan abbichuun ittiin kutuudhaa taa'u karaan laafaadha. Hayyoonni keenyaas akkanatti nafanii ni bahan mana hidhaasanii. Nagaa ittiin jiraadhaa fayyaa nuu tahaa yeroo gaarii waliin dabarsine na fakkaata ma'assalaama guyyaa Jumaataati namuu dhedhiqadhaati wanni ta'a zanaa fataa ja'a. Saboo akkas hin jenneeti Ustaaz Abu Mu'aaz tokko shamarran babbareedduu takka amantii Islaamaa qabsiisee eessa kutan qoy shamarran sun eessa kuchiisan qoy eessa kutan qoy shamarran sun banni dhabee fadhu gaa rabbi eessa kutte shamarran sun qoy namaatitu if jalaa qabamoo barsheekotiin tun bar shamarran babbareedduu kasiisan bar hin dhiisanii bar kuchiisanii bar bikka kana kuchiisanii nagartuu bar bikka kana barboo shamarran hedduudha barga hedduu bar dhugaa rabbi hedduu bar sanuu namni keenya ka oromoodhaa kun shamarran akkasiisan barbaadaa beekanii shamarran akkasiisan ni barbaada dhugaa rabbii ni barbaadaa bar amaal waan an beekaa waan qalbii ummata keenya ka dhiiraa keessa jiruun isinitti hima isaan kun ustaaza dhaqanii gaafachuun ni sodaatan maasha Allah abootuun isiidhaa mitan aboo hojii godhadheetiin quraanallee barsiisee wanni godha jedha garuu akkamitti ustaazatti haadha gure ni qaanfata warreen akkasii sun koottaa naatitu isinitti dhagaa dhugaa rabbii ustaazonni nu tan akkanaa tana mana keessa ol kaayatanii tatta'anii bara yoo jaartiin asii waa jette yoo jaartiin asii mara kaafi kana ka irra ganneetu taate isii tanaa dhaheeti yaa akhi asii hanjamaan godhinu kunoota biraatti jira fannoodhaa hin qaba jaanii bara sii galee achuma as fidatee jechuudha sii galee barbaadeetiin dhabe saboo eesuma kuchiisaniin jira Ustaaz Abu Mu'aaz meeqa islaameesii bara Ustaaz Naasir Hamzaadhaa meeqa islaameesii mana madaam keessa jirte kan jenne manni madaam kuni hanga si hojjechiisuu jira
wanni asuma yaati kalaraan barsanuu bar shamarran islaamaa jiran kun bar shamarran bocola seenaa shamarran lubbuu qabdu bar garabi sanuu shamarran lubbuu qabdu ga shamarran shawaadhaa beekga shamarran shawaa tan dhiirti shawaadhaan agarreetuun gartee dhiirti shawaadhaan bar akka dhiira jimmaati ijaan qabdu takka qoraan fannifattee fiiguu malee jechuusan malee shamarran isaanii babbareedduu tan agartu dhiirti shawaadhaa akkuma dhiira teenya tajimmaa dhamaatu tan dhiirti jimmaatuunis shamarran babbareedduun agartu kunoo bocolaa feesbuuk irraa ijuutu tana malee mee hunda isiidhaa laala ijoollee takka warra kara keenya kana as jiru faayoo taate malee ijoolleen dhiirti teenya tajimmaatuuni warra bar bocoloota feesbuuk irra jiru kana piroofaayila goggodhatee taa'u jira bar gootiitti teenya jeeni warra bocoloonni kun hogga laayivii seenan invaayitii faa gaafatee kadhatee seenu waadaa jira bar warra hogga namni haasee eenyu abbaa keetii siin jaani bar eenyu abbaa keetii siin jaani beekee isaan kun ni beeksisanii bar warri bilisiginnaadhaa kun kanaaf ustaazonni shamarran shawaa babbareedduu islaameessaa jirtan san eessa geessitaniin isin jaa kun gaafii xiyyaadha kun gaafiidha dhugaa rabbi si galee gaafii xiyya qofa odoon ta'in gaafii dhiirota oromoodhaa keessa jiru isaan ni sodaatan gaafachuu ni fedhan ni sodaatan namaanillee wal silaa isiifillee wal gaafatanii wal qaanfatan matuma isaa gaafatee namni gaafii mataa isaatiif dhiyeessee caljaa jechuudha kan akka xiyya kana dhufe irraa yeekuun jiru waan ta'eef si galee meeqaatiitu gaa hoggee isin akkasitti islaamoyte makaddaa fi firaashaa fi kana fudhatee inboksii keessa ciisaa haay salaam aleikum maasha allah hajaani beete inni sanii fi miti barii fi furakkataadhaa bar wallahi uma feete na gaafadhu ana kasi fuudhuuti billa aleesh jaani bar uma feete na gaafadhu jaani bar si galee maaliif achumaanu dilii waggaa meeqa hojjete isii kanaan garteemi isii kana wagga fuudhe haaliqnillee garteemi keessatti ilaalaaf maaliif isiin tuni akka nama arra dhalateetti waan laalamtuufi diliin qabdure ta gaafa jaahilummaadhaa sun dhiqamtee jechuu arraan tana shahaadaa waan qabatte tanaaf barbaada bar intala kaleessa ustaad Abu Muaz islaameesse san abaluutitu fuudhee hanaan jaaniif kuunis si galeemi akkasii beeka nama asitu na bilbile awoo dubbatan dubbiin hin dhumtu walitti deemna hundaafu walitti deemna ijoollee teenya ani maal seetan rakkoo teessan tana hunda nama isinirraa dubbachuu danda'u footoo isin maxxansitanii deemtan piroofaayila keessan hunda laaleetiin niin beeka piroofaayilli kun piroofaayila akkamii intalti immoo hogga isin akkanatti teesse amma dhiirti teenya tuni maasha allah jaan kiyyaa isin gaafa dubrummaan irraa badde yookaan jaarsisiitti wajji wal dhabde gartee akka tasaa yookaan jaarsa isiidhaa kana saayibtittiin isii irraa fudhattee kutte fa'a saayibtittiin huccuu isii uffachaa turte ta waliin nyaachaa turte ta waan adda addaa waliin goggodhaa turan si gadeemi dhuftee saayiba jaarsuma isii kanarraa fudhattee deemte faadha si gadeemi sanfaatti yaadatti beete gaafa san huccuu tanaan firaa qabaa huccuu sanii hojjetan footoo if kaastee feesbuuk irra teessu faadaa jira aba huccuun tun huccuu dhaamiti naaf hin taane ta'ettee huccuma sanuu fannistee yookaan darbite ni hun darbitu yaadannoodhaaf keessa huccuu san namaafillee kan ditu ummata akkasii ta'e jechuudha si galee kami kun gurraachi kun dhaloota quubee jedha gurraacha bade biifuun jiru bara cuma yoo dukkana keessa dhaabbatee mul'atu kan akka obboleessa wanniidha kalarri inni uffatee uni beeksisaa akka kaabuttaadha badaw gowwaa yaa badaw akka keetii ta'an kan kofoo jala butaan itti hin qabne dhaloota quubeedhaa hin jetta badaw baqlaadhaa wajjin wal baruu feeta samu kan mobaayila keetii wajjin waliin bare naal abu ka kophee miila ekak kana haadhaa jira utaa gazi ግማታም የግምዘር በኬሳ
suutatti deema. Suutatti deema habiibii. Naal abuuk suutatti deema. Anzaayirii sitti himaati. Dhuftee natti buunaan likkiidhaan si galchaa. Si galee. Likki si galcheetiin as keessaa si oofaan. Kuni ana yoomuu taanaan. Zirkirik. Sanuu qulfii shamiza isaatu wal qixaan jirtu bara. Takka olitti qollafee takka gadi qollafee deema. Rakraakni kun obboleessa hangaasaadhaa ka shamiza adii furriidhaan xaragatu. Hangaasaa wanni nyaara irraa fixee maali? Odoo furriidhaa fi kana akkana jeeta xaragatuuti. Nyaarri safaadatti nama raandumuu bara. Gaafa ijoolleen teenya taarsiidhaa goota keenya maarree keenya jettuu san mirqaana keessa hangaasaan nyaara hanga qabu san shamiza adii uffatee waan seenuuf firraa xaragee fixe. Hangaasaan itti amma nyaara waan jaaman qabu. Hangaasaan yoo qaamaa fi mataa fi kana yoo dhiqate bishaan akkamatti fitti kan naqa malee fooxaa fi kana biraan xaragu. This is Hangaasa Ahmad Ibrahim. Akkasi yeroo gaarii nu qabaadhaa ijoollee teenya isin jaalanna isin kabajna keessattuu dhiirti teenya ta Oromoodha moonyaa laal gowwaan mattaliina gowwaadha isiniiti dhiirti teenya ta Oromoo isin gowwaadha isin galee zaahir kun baqlaa waan isinitti hima ati dhalaa jala deemta ati dhalaa tana malee waan hin jettu dhiira ta'uu kee laal aan dhalaadhaa jettee ati natti himuu kee toggaa akkasiisanati ati warra gurdi uffatee deemuu raayii ta'u si galee dhalaa jala deemuu maa rakkoon hin jiru. Dhalaan tun nyaata rami ooyitii bara. Yaa dhamaa. Odoo ati kana teessee eeduuti Baangaalii yookaan Paakistaaniin dhufee afaan keessa dhungatee kutaan. Dhamaa. Badoo. Ati dhiiruma kanaatiitu naaf hin taane. Dhiira badoo. Dhiirti teenya Oromoodhaaf hin badawaa dhugaa rabbi. Uummata dhamaa. Ati dhalaa jala deemta. Ati nadhoo jala deemta. Ati dhalaa maarree wanni hin jettu. Ati dhiira wanni hin jettu. Badoo. Dura ifuu keetiifuu akkaataatti deemtu hin beetu. Waan hin jere dubbatta. Dhalaan tasi dhalte. Isin badoo ta'uu keessan bar. Dhalaan tun haadha teenyaa. Dhalaan tun maarree teenyaa jettan. Isinuu abbaa keenya isiniin hin jennu mata dhamaa mata badawa. Ustaazonni keenya hogga waan takka himtan. Dhalaan tun haadha teenyaa maarree teenyaa hin jeenaa isinis. Hoolayyiin isin jala deemtu waan hin jere qabattee deemtiiti. Ashaashiruun jee hogga waan takka himtan. Haati teessan teessin dhalte qofa. Sigal. Haati teessan teessin dhalte qofa. Sigal. Shamarran kun ifiifuu abbootiilee teenya isiniin hin jenne. Manna akkaachuu. Ummata Facebook akkaataatti fayyadamuu fi wanni hin beekne kanneen asii waan hin jere siin jaan asii. Mata dhamaadhaati. Dhiirti teenya Oromoo bar shamara bareedduu agarte bar ittiin buutu bar komentii hin kannituufi bar. Laayikii qofatu keessaa wanni sodaataa bar. Yoo dhalaa fokkottu harke maasha Allah bareedduu teenyaa jaa. Jecha silaa dhalaa bareedduudhaan jettu dhalaa fokkottuudhaan jettaa bare. Dhamaa. Abuuk. Dirqama waan dhalaa bareedduudhaan jechuu qabdu waan dhalaa bareedduu san fuutee dhalaa fokkottuudhaan jetta. Mana akkaachuu. Si galee suuta. Akkaataa itti waa wanni jettan hin beekaniiti. Akkasii nageetti nu jiraadhaa fayyaa nuu tahaa lakkii waan maraataadhaa miti eenyu. Facebook kana ittiin wal bohaarsa. Gartanii itti wal bohaarsuudhaaf kana malee itti dhaadina akkana jettanii. Kuni mobaayila keessanii bar mobaayila keessanitti dhaaruun qabda yaa jamaa billaa aleekum. Mana akkaachuu. Namni mobaayila isaatiitti dhaaru. Maraataan biyya keenya karaarra deemeeti ifiin haasawaadhaa deema. Nuti warri biyya Arabaa jiru biyya Faranjiidhaa jiru kuni mobaayila keenya dura keenyatti isiniin haasawa. Bar wanni nuufi maraataa biyyaatti fi maraataa biyya diaasporaa jiru kana jidduu wanni jira maali? Nuti warra mobaayila dura kaa'ee internet haawoliin wallaala akkanatti ifiin haasoo jechuudha. Si galee. Anamma ifiin arka
Ana taa'ee haasa'u kana achi keessatti ni farka. Komentii teessan tana niin arka fi suuraalee teessan tana. Siigalee? Kuni maraatota interneetarraa ummataa waliin haasa'u. Ka ummata maraachuu jennaan. Siigalee? Maraataan ka biyyaa suni ka dhagaa darbatu. Dhagaa kana akka misaayila Tigraay fuutee kana Gondarii fi kanatti achi darbatu gartanii akkasii darbatee jechuun sitti yoo wayii hin ja'an jette yoo itti buute gaa yoo itti buute dhagaa san fuudhee si jala darbata. Abbaa kiyyaa haadha tiyyaa wanni jaamaan jiru dirgimsi godha. Takkittii si dha'utti fira kee kadhume hunda si garsiisa qabrii keessatti haadhaa fi abbaa kee tan qabrii keessa jirtu hunda si garsiisa. Dhagaan isaa sun gosa irra bu'e qalawii inni qalawu si godhu. Si galee. Kanaaf maraataa biyyaatis hogga gartan maraataa fi saree ganama keessattuu ija keessa ilaalina akkuma nama nagarreetti kutaa bira. Ati yoo ija keessa ilaalle akkanumatti bira kutte si saniin tuqutan ija keessa isa laalte san dhoyti jechuudha. Sareenis akkasii beeka. Sigalee kanaaf dhiirti teenyata Oromoodhaa shamarran kana tamiif komentii bareedduu kan naafi tamiif komentii bareedduu kan gargar baasa. Wanni naafi isin keessattuu irratti waliin taane naafi isiniiti qashtii bakka nagaan dhufte. Wanni naafi isin irratti waliin taane waan akkanaati. Sigalee gargar baafadhaa waa hunda. Hay bareedduu silaa komentii bareedduu kan nuufi fi qabdu. Ati shamarran bilisiganna warreen afaan laastikaa kanaaf gootitti teenye bareedduu teenye meekaapiin tolchitee moo wayi fuulli sun fuula rabbiiti moo fuula rabbiin itti kaaye inde hidhii isii tana walitti maxxansitee waan adda addaa gootee akkasi keessa jechuudha. Amma yoo isiin nama keessa yoo niin deemeette fuulli sun qasiitii miti. Amma beeran bilisigannaadhaa warreen asirra ayyuu kuni takkittiin isii fuula isiitii miti sun hundinuu heraadha. የተከራየ ፊት ነው ያ ሁሉ አማ ዋና ከሲሰን ፉተኒ ኢሲኒሲን ቃንፈቱ ፉቴሰን ፖስት ጎቲ ባል ደሸመረን ከኛ ካን ደገርቶት ከኛ ካን አላ ኒ በብሬዲ ባል ሁንዲ ዚላ ማለኩም ያፊ ሲያርክስቲ በርቱን ሲገለ ሲያርክስቲ ዋን ፌቴ ወኒታ ኢሳን خناف ኮሜንቲ خنا Higa isaan kanaaf komentii kanna sabboontu mareedha amma sabboontu jawweedha amma ati dhiira si beena si galee footoo shamaraa birra keessa shamarri akkanatti profile haayatee teessu jiru ati dhiira mudhii jala shamaraa ati si beena bar si galee si miti ati badawa kana miti baqlaawaan kasi achiitu ni beeka dama si galee kasi achiitu ni beeka. Faruk jaamma kunis laal waan inni fakkaatu biddeena gubate malee fakkaatu dhamaan biddeena gubate fakkaata kunis ummata dhamaa eega suuta dhama oota deemaati shamarran babbareedduudhaan waaw jaadhaan idda shamarran fofokkottuu tanaan gootitti teenye jechaa ooltan mata dhamaadha isiniiti yaa akhi billaa alaykum. Fuula shamarran bareedaadhaatii fi kana laaltaniiti shamarran fofokkottuudhaan maashaallah jettan. Tana tarabbiin maashaallah godhee nuumin fokkottuu tana maashaallah jetta. Tarabbiin maashaallah godhee uumeenuu maashaallaan jettuuti. Maali sababa uummanni kanaa kun yaa akhi. Isa dimtan boisin uummanni kophee miila hun. Bar akhiru zaman kana waanuma addaati wajji Facebook fayyadamu jira bar. Keessattuu uummata abbichuu jiru kana uummata Facebook isaanii University Jimmaa kana uummata rakkoo qabu bar yaa akhi. So kanaaf abbichuun keessan akkaataan itti du'u akkasitti du'a jechuudha. Akkasitti du'uudhaa ta'a maaliif? Jawaar faadhaas jedhe Taayyeedhaas ni heesisan Shimallisis ni heesisan Addisuu Aragaatis ni heesisan hunda isaanii hogga heesisan akhira isa qabataniiti
Zinnaashiin ajjeesiyaan yookaan isaaniitu ajjeesa aakhira akka Haayila Sillaasee sagaraa godhataniiti irra tatta'an jechuudha. Maaliif akkanatti akka nama Oromoodhaaf irraa ari'u maaliif nama Oromoodhaaf irratti wanni godhanii itti yaadi yeroodhaan tana dubbiin akkasii ijoollee teenya nagaan nuu jiraadhaa yeroon tiyyaas geessee jirti naafis hojiidha si galee naafis hojiidha isiniif ammoo tapha yeroo tana itti fayyadamuu qabna jechuudha si galee akkasii nageetti nuu jiraadhaa fayyaa nuu taha okay dhiirotii teenya warreen shamiza keessan qollofachuu hin beekne warreen shamarran keenya kanaaf bikka hin qabne shamarran fofokkottuu isaan kana biratti hin faarsina shamarran fokkottuudha jeenitti sigale fokkottuudha jeenitti yaa rabbee tapuk keessattuu hoolayyiin ijoolleen asirraa bilchiginaa bafaasuuni waanni isin asirraa isin haasawaatuun hundinuu bebbereetu isin fakkaatti yeroodhaaf meekaappii dibattee dhuftee bara min akkaaju hay maal taate yaa fuula kireeffame qabatanii dhufanii malee fuulli kun kasaaniiti miti shamarran teenya bebbereedduu tana laali isin shamarran teessan bar shamarran kun harmi isii tokkichi aasana baarii malee hin geenye habar markaba guddaa kana galabatu hinumaatu markaba guddaa san isaanii galabatee siyaa hinumaatu markaba taayitaanik san harma kanaan gagaragalchan ta'uun oolu መፈተሽ አለባቸው አንዳንዴ namni waan akkanaa akkamitti faarsa yaa siire ayli Jawaar Rabbi isin yaakan amma Jawaar kaleessa ummata nagayaan simate laa ustaazota san sheekoti nagayaan simate guyyaachi duraa garuu Jawaar summii isaan daranii wanni ta'utti beekan summii keesha qabatanii dhufan ummanni mootummaatiitu ergere mootummaadhaatiitu ergi summiin ustaaz Kaamil Shamsuudhaa keesha qabatee dhufe sun hin bitamne hin taane aalsaadhaan bakka sigale takaleessaa sun ummanni ummata qalbiin nagaatiitu itti dhaqee akkasitti dhaqanii simataman jechuudha maashaallah alaykum jennega akkasitti isaan hundinuu maashaallah rabbis naa dhiisu footoo isaanii namuu sheer waan adda addaa gammachuu keessa wanni godhe jechuudha gammachuu keessa kan poostiin godhin faadhaa jira sigale namni keenya haala argee akkasiin jaalala dhugaa faayidaan qabdutti hoggasii beeku si tuffatee hoggasii jalaa wanni jiru sigale sin jennaan kalaas footoo Jawaar ni jirti naatiitu isin poosti godha akka ilaalcha namni harargeedhaa hoggaa si tuffatee gartee hogga kalaas hogga siin jiru gartee akkam akka inni siin jiru naatiitu poosti isin godha amma right now hoggaan akka isaa beeku akkasiiti naqetti naa jiraadhaa ilmaan haadha tiyya fayyaanaa ta'a hamtuu isin argin ammoo guyyaa kaleessaa guyyaa seenaati katabadhaa ol kaayadha guyyaan achi jira guyyaa shiraati katabadhaa achi kaayadha arra guyyaan kun guyyaa jum'ataati laala guyyaan kaleessaa guyyaa gammachuu arra guyyaan jum'ataati du'aa illee walii godhadha haati teessa yoo lubbuudhaan jiraatte isidhaa du'aa godha yoo ta'in jirre taates du'aa illee godha du'aayin tuni akhiratti si dhaqqabdi addunyaatti si dhaqqabdi biyya feetee jiraatte illee si dhaqqabdi du'aa jechuun waayirlasa ajaa'ibaati waayirlasa intarneeta malee sossoo'u jechuudha du'aa jechuudha siigale akkasii nageetti gaa hamtuu isin harkini isin jaa